uummata biyya keenya. Waggoota sadiin dura gara imala jijjiiramaatti gaafa seennu rakkoon nu mudatu jennee yaadne miti. Rakkoo walxaxaa gateettii biyya keenyaa irra tuulamee jiru akka inni walxaxaa ta'etti hubanneeti malee salphisnee ilaallee miti. Rakkoon walxaxaan biyyaa fi qaxanaa keenyaa irra waggootaaf tuulamaa dhufee gaara guddaa ta'ee karaa salphaa ta'een furuun osoo danda'ame gaarii ture jedha ibsi kun. Haa ta'uutii rakkoowwan kunneen nuti wal dhiibaa miti tokko taanee waggoota muraasa keessatti baduu waan danda'an miti. Kana sirnaan beeknee hanga aarsaa barbaachisu hundaa kaffaluuf kutannoon kaaneerra. Rakkoowwan biyyi keenya qabdu hedduu ta'anis humna lammiilee isheen ol akka hin taane garuu amantaa guutuu qabna. Rakkoowwan kunneen kan furamanis adda facaanee osoo hin taane tokkummaan qindoomnee akka ta'e jalqabuma hubachiisaa turreerra. Qormaanni hedduun yeroo sana turus guyyaa tokkotti biyyi jijjiiramte ni jirti jedhanii namoonni gaafatan turaniiru. Jijjiiramni kun kallattii tokko qofaan dhufas jedhanii akka taajjabaatti cinaa dhaabbatanii ilaalaa kan turanis jiru. Yeroo jijjiiramni kun eegalu namni hunduu haamilee olaanaan guutamee kan ture ta'us hunduu miira jalqabe kanaan akka xumuru ifa ture. Biyyi keenya abdii barootaaf hawwaa turteerra geesseetti jedhanii yaaduun gowwummaadha. Qoraattii fi gufuun daandii irra deemaa jirru hunda irratti nu dha'ee osoo nu madeessin boofnis osoo nu niddin osoo biyya badhaate uumuu dandeenya ta'e dur raawwanna turreeyyuu jedha ibsi mana maree nageenyaa biyyaalessaarraa kenname kun. Gammoojjii fi galaana osoo hin ce'in adeemsi kun ni xumurama jedhanii jalqabuma namoonni hawwanis jiru. Qormaata fuuldura keenya jiru dursanii warri hin argine deemsa kana gidduutti dugdi isaanii laafee gaafa rommu yoo aaran karaa dogoggoraatiini. Ammas ta'u caalaatti gara abdii olaanaatti ce'aa jirra waan ta'eef cimuutu nurraa eegama. Walitti bu'iinsi yeroo garagaraatti biyya keenyatti mul'ate yaaddoo nageenyaaf tasgabbii dhabuu fiduun deemsa jijjiirama keenyaatti baay'ee qormaata ta'eera. Qormaatileen tokkummaa ture balleessuu fi mana waliinii keenya bittimsuuf yaalan deemsa jalqabuu keenya duras turaniiru ammas jiru. Nutis kana beeknee qormaatilee jijjiirama keenyatti gufuu ta'an dura dhaabbachuu fi of eeggannoon gara galma keenyaatti ce'uu qabna. Fedhiin diina keenyaa deemsa keenya walakkaatti kutnee galma keenya osoo milkeessin akka hafnu ture. Mana tokkummaan ijaarre diinee akka bittinnoofnu karoorri isaanii. Nutis kanaaf karaa banne. Manni tokko sababoota sadiin diigamuu danda'a. Tokko yeroo ijaarsaa rakkoo isa mudateen namoota mana keessa jiranii fi humna alaa dhufuun diigamuu danda'a. Dhimmoonni kunneen beekaniis ta'uu wallaalummaan kaayyoo adeemsaa fi bu'aan wal deeggaru. Namoonni mana keessa jiran dhimma keessoo isaaniin walitti bu'an kanneen ala jiran immoo manicha diiganii lafa manicha irratti ijaaramee fi qabeenya keessa jiru saamuu waan barbaadaniif manni akka diigamuuf tumsanii hojjechuu ni danda'u. Rakkoon yeroo ijaarsaa yoo jira ta'ee cittoo irratti fanxoo jechuudha. Kabajamtoota lammiilee Itoophiyaa hundi keenya dagachuu kan hin qabne haqni tokko ni jira. Biyyi keenya mana waliinii keenyaati. Manni keenya hunduu kutaalee mana guddittii tana keessatti argamanidha. Kutaa keenya keessa kan jiru hundi keenya mana keenya kana jabeessinee dhaabnee tursiisuu irratti ejjennoof dandeettii waloo hin qabnu. Mana keenya humni alaa dhufu kophaasaa diiguu hin danda'u. Humni keessaa yoo isaan deeggare malee namoonni mana keessaa beekaniis ta'u osoo hin beekne karaa sadiin qaama alaa diigumsaaf dhufu deeggaruu danda'u. Ta'ee jedhanii gowwaa ta'uun yookaan ammoo rafuu isaaniitiin. Mana diigamuu irraa ni fayyadamna jedhanii kan yaadan abbootii manaa kan ta'an gowwaan ni jiru. Hojjechuuf dadhabuu kan itti ulfaatu mana isaanii diiganii caccabaasaa gurguruun namoonni bu'aa argachuu barbaadanis ni jiru. Isaan kunneen haa ta'u jedhanii manni kun akka diigamuuf hojjetu. Mana isaanii kana diiganii gurguruu waan barbaadaniif humna alaa ta'uun mana kana sochoosuuf yaalu. Deeggaruun manicha diigu. Kanneen biroo ammoo nyaatanis uffatanis diinqaa fi gama mana ciisichaanis komii isaan keessatti uumamu diigamuu mana isaaniif sababa akka godhatan abbootii manaa miskiinonni ni jiru. Lolli loonii bineensaaf lolli sarootaa ammoo qe'ee sana waraabessaaf saaxila akkuma jedhamu abbootiin manaa kunneen alarraa diina mana diiguuf siyoomee dhufaa jiru beekuu dhabuun lolli xiqqoon isaan bira darbuun mana kana diiga. Yeroo tokko manni kun yoo diigame ammoo kutaaleen keessaa akka diigamaniif sababa ta'uun gaabbii uuma. Osoo hin ta'in malee erga dubbiin badee booda gaabbiinis ta'e of jajjabeessuun hiikan qabu. Isaan sadaffaan ammoo ciisanii mana kana kan diiganidha. Balfa qulqulleessuu isa baqaqe suphuu kan irrate guutuu kan dabe qajeelchuun osoo irra jiru ana maaltu na dhibe jechuun rafu. Gaafa dallaan diigamu hanga mana keessa ga'utti gaafa mana keessa ga'u immoo hanga ciisichi diigamutti jecha mana ciisichaa yommuu ga'u maajatii seenanii yoo rafan waan hafan itti fakkaata. Hunduu garuu dhimma yeroo ta'a. Har'a Itoophiyaan biyyi keenya haala kanarra jirti. Ijoollee gosa sadanuu ni qabdi. Isaan alaa diinota ishee waliin ta'e jedhanii diigumsaaf kan hojjetu kaayyoon isaa galuu fi baatullee diina waliin kan hojjetu manni isaanii yommuu gubatu ilaalaa ho'ifachaa kan rafanidha.
Yeroon kun Itoophiyaaf yeroo murteessaa ta'an keessaa isa tokkodha. Gama tokkoon filannoo dimokiraatawaa fi haqa qabeessa geggeessuun mootummaa sagalee uummataan mirkanaa'u hundeessuuf adeemsa irra jira. Gama biraan ammoo guddina olaanaa biyya keenyaaf mul'istuu tokko kan ta'e hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa guutiinsa bishaanii marsaa lammaffaaf kutannoon hojjetaa jira. Kana cinatti ammoo diinota Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa waliin adda addatti wal qabnee argamna. Itoophiyaan qormaatawwan sadeen kana darbuun galma ishee yoo fiixa baaste eenyumaafuu salphaatti harka kan hin laanne hundi keenya kan itti boonnu taate ta'uun ni milkeessiti. Kun akka hin milkoofne burqaa isaa haa booressinu jalqabuma irratti osoo asheenni kun hin geenye yaa gogsinu kan jedhan gufuuwwan nama gufachiisan kallattii hundarra kaa'amaniiru. Murteessaan isaan kaa'u miti deebii keenya malee. Kabajamtoota uummata biyya keenyaa jalqabbii jijjiiramaarraa kaasee baargamoo dhuunfaa keenya muka jal'aa baargamicharraa murameen fedhiin muruu jiraachuu dubbachaas qabsaas turre. Kallattii garagaraarraa kan darbataman balaa tasaa mana keenyarra qaqqabsiisan ittisuuf hooggansi siyaasaaf qaamni nageenyaa qabsoo aarsaan itti kaffalamee geggeesseera. Qabsoon juntaa waliin taasifnes agarsiiftuu kana isa tokkodha. Qaamoleen kunneen har'as hin banne maqaa saboota garagaraa qabatanii yoo mijate nagaan yoo mijachuu baates rasaasaan ergama ergitoota isaanii milkeessuuf hojjechaa jiru. Garraamiiwwan ergama warreen kanneenii hin hubanne ammoo biyyi akka diigamtu barbaaduu baatanillee biyyi akka diigamtu garuu hojjechaa jiru. Gaaffiin manaa kan deebi'u jalqaba yoo manni jiraate ta'uu dagataniiru. Mana diigaa waa'ee manaa mari'achuu barbaadu. Ilmaan abbootii mana koonan eegaa falmii kiyyas nan falma warra jedhanii ta'uu isaanii dagataniiru. Gaaffiin dhimma aannan goromsaa kan deebi'u jalqaba goromsattiin yoo jiraatte ta'uu dagataniiru. Qaamolee lameen waliin idaamanii lammileen maal na galche jedhanis jiru. Manni darbiin jalaa yeroo gubatu torbaffaarra wanta hin geenye kan itti fakkaatu yookiin ijaaruuf yookiin qolachuuf waa tokko kan hin raawwanne. Abiddicha ittisuurraa ho'i isaa itti mijatee kan muganis rakkoo biyya keenyaati. Yeroo amma jirru kanatti kaayyoowwan ijoo sadii obsaan milkeessuu qabna. Jalqaba irratti filannoo baatiin tokko hafe milkii qabeessa haa taasifnu. Haalaan baanee kaardii filannoo haa fudhannu. Hundi keenya nuuf ta'a kan jennu haa filannu. Kan barbaannu akka hin filanne inni hudhaa ta'u qaamni kamiyyuu diina Itoophiyaati. Qormaatawwan mudatan dandamachaa rakkoowwan sirreessaa hanqinoota guutaa filannicha milkii qabeessa haa taasifnu. Filannoo kana haalaan geggeessineerra kan jennu adeemsi isaa sadarkaarraa eegamuu darbuu yoo danda'edha. Kanaaf ammoo uummanni filatu filatamtoonniif boordiin filannoo itti gaafatamummaa keessan akka baattan imaanaa dhaammanna. Inni lammaffaan filannoon cinatti hidha keenya yeroo karoorfamee fi qabanne keessatti ijaaruu fi guutiinsa bishaanii marsaa lammaffaas raawwachuu qabna. Dhiibbaa kamuu dandamachuun qormaatilee keessaaf alaa dabarree ni guunna. Itoophiyaa jaallachuu keenya kan ittiin mirkaneessinu daandii misoomaa Itoophiyaa saffisiisuun malee gufachiisuun miti. Labooba abiddaa keessa darbaa jirra yoo ta'e illee waan gochuu qabnu gochuu qabna. Yeroo karoorfanne keessatti hidha keenya guunnee anniisaan barbaachisu maddisiifachuu qabna. Kallattii hundaan ajjeechaa gara jabinaa lammiilee keenya irratti raawwatamaa jiru buqqaatii mancaatii qabeenya irratti gochi raawwatamaa jiru qaamolee badii keessaan qofa miti. Balleessaan irra caalaan alarraa qajeelfama fudhachuun biyya keessatti kan raawwatamudha. Balleessaa kanas kan biyya keessatti raawwatan ilmaan gara jabeeyyiiti. Waggaa baranaa gara jalqabaa manneen gara jabinni keessaa yaa'u diigneerra ilmooleen jarri kun bakkatti yaafatan ammallee hin hafu. Amantaaf eenyummaa sabaa kamiinuu haa qabaatan qaama alaa kamiinuu haa deeggaraman Itoophiyaa ni qoru malee mo'achuu hin danda'an. Jalqaba keessoo keenya kan jiran warreen iddoo lama dhaabatan ni qulqulleessina. Guyyaa guyyaa warreen Itoophiyaaf kan hojjetan fakkaatan halkan halkan ammoo shira kan xaxan ni jiru. Isaan kunneen diina alaa caalaa diina olaanaadha. Dallaarra ta'anii yoo tole galuu yoo hammaate ammoo warreen baduuf kanneen qophaa'an jiraachuun irra ga'ameera. Waqtichi yeroo filannoo waan ta'eef filachuu qabna yookaan isaan diiguu yookaan Itoophiyaa dabarsinee kennuu qabna. Filannoon keenya Itoophiyaa isaaniif aarsaa taasisuu osoo hin taane isaaniin Itoophiyaaf aarsaa taasisuudha. Walumaa galatti filannicha naga qabeessa dimokiraatawaaf haqa qabeessa taasisuun hidha keenyas yeroo qabameef keessatti guutuun biyya keenyas diinota alaa fi keessaarraa baraaruun iddoo isheef maluun ga'uuf lammiileen Itoophiyaa mootummaa cinaa akka dhaabatan haa dhaabbannu. Eenyuun durayyuu Itoophiyaa dursuu qabna. Qaamoleen nageenyaa mootummoota naannolee federaalaa keessa jirtan qindoomuun nageenya Itoophiyaa akka mirkaneessitan isin yaadachiisuu barbaanna. Qaamolee karaa nagaan socho'an tumsaa kanneen rakkoo uuman sirreessuun biyyi eenyu ol ta'uu agarsiisuu qabna. Paartileen siyaasaas tapha badii keessaa ba'uun barbaachisaadha.
dhimma akkasii irratti obsi keenya dhumuu isin beeksisuu barbaanna. Itoophiyaan kiyyoo isheef kiyyeeffamte kukkuttee barootaaf itti fufti. Rakkoo ishee mudatu buqqiftee iddoo isheef hedame ni geessi. Itoophiyaan har'as kan geesse borus kan jiraattu dhiiga ilmaan isheen aarsaaf lafee ilmaan isheetiini. Har'a nutis aarsaa barbaachisu kaffallee biyya keenya badhaadhina duubatti hin deebinirra akka geenyu shakkii hin qabnu. Mana maree nageenyaa biyyaalessaarraa ibsa kennameedha. Waan daawwattaniif ulfaadha.